wanti adda ta'e hin jiru. Isuma sun faana wal fakkaata. Factorization meetir waanii faana wal fakkaata. Wanti adda ta'e hin jiru jechuudha. Bifuma sanaatiin kan isin hojjettan yoo wanti adda ta'e hin jiru jechuudha. Manni akkamitti hojjenna? Example waanii kanarraa yeroo kana solve the quadratic equation. Kana quadratic equation kana yeroo solve goon maal goota jalqaba irratti formii kanaatiin kan isin keewwattan. Equation kamiyyuu isin kennan formii kanaatiin kan isin keewwattan. Maaliif equationisti formii kanaatiin kaawwamuu qaba jechuudha. Amma example nu kennu kun formii masanaatiin nu kenneera. First step irra utaaltu jechuudha. Maaliif formii makanaan kan nu kenne formii masanaan nu kenne jira waan ta'eef irra utaaltu jechuudha. Gara formii gara step isa lammaffaatti kan isin ceetanii jechuudha. Step lammaffaan immoo maal godhedha? Factorize godhedha. Factorize kan isin gootan. Factorize yeroo gootan kunoo formii kanatti kan isin gootan akkamitti factorize kan isin gootanii ida'ameet kan 6 nuu kennu baay'atee kan 9 nuu kennu jettaniiti kan isin sammuu keessan keessatti xiinxaluu qabdu jechuudha. Ida'ameet kan 6 nuu kennu eenyudha? Ida'ameet 6 kan nuu kennu baay'atee kan 9 nuu kennu eenyudha? 3 fi 3 jechuudha. Yeroo walitti daatan meeqadha? 3 fi 3. 3 fi 3 yeroo walitti daatan meeqa nuu kenna? 3 nuu kenna. 6 nuu kenna jechuudha. 3 ida'uu 3 meeqa nuu kenna? Walqixa 6 nuu kenna. Baay'atee ta'u immoo 3 baay'isu 3 meeqadha? 3 baay'isu 3 immoo meeqa nuu kenna? 9 nuu kenna. 9 nuu kenna. Iddee kamitti ilaaltu jechuudha? Ishii tanaa fi iddee x qabduu fi iddee constant number qabduu irratti kan isin ilaaltan jechuudha. Kan isin ilaaltan waa'ee factorization yeroo gootan iddee x fi iddee constant number kan isin ilaaltan malee bakka x square kanaa miti kan isin ilaaltan. Bakka ishii kanaatti kan isin mid term fi constant number ilaaltaniiti kan isin factorize gootan jechuudha. Kan isin factorize gootan. Meetri 2 irratti wanti adda ta'u hin jiru isiniin jedhee jira. Wanti adda ta'u yoo jiraate waan xiqqoodha jechuudha. Waan xiqqoodha. Yeroo kamidha? Yeroo leading coefficient qabaatu. Leading coefficient isaa tokkooti ol yeroo ta'u factorization meter 2 kana fayyadamna jechuudha. Yeroo factorization meter 2 yeroo kan fayyadamna yeroo leading coefficient mi'a laalu leading coefficient isaa tokkooti ol yeroo ta'u. Tokkooti ol yeroo ta'u. Yeroo kana leading coefficient isaa kana meeqadha? 4 ta'ee jira. Yeroo kanatti maal fayyadamna? Factorization meter 2 kana fayyadamna jechuudha. Factorization meter 2 kana fayyadamna. Akkuma asirratti argitan kun factorization meter 1dhaan fi meter 2 yeroo fayyadamtan haaluma tokkoon kan isin fayyadamtan. Yeroo 1dhaa ol yeroo ta'u jechuudha. Tokkooti ol yeroo ta'u leading coefficient isaa maal fayyadamna isin jedhee factorization meter 2 kana kan nuti fayyadamna jechuudha. Garuu haalli ittiin hojjettan tokkuma wal fakkaata. Xiqqoo garaagarummaa kan godhatu yeroo leading coefficient isaa tokkooti ol yeroo inni ta'u jechuudha. 2 faa 3 faa 4 faa yeroo ta'u kan isin factorization meter 2 kana fayyadamtanii jechuudha. Factorization meter 2 kana mee asirratti yeroo ilaaltan factorize yeroo gootan gaa kanaan kan isin factorize gootan. Factorize yeroo gootan kana jechuun ishii kana faana tokkumaa jechuudha. Kana jechuun ishii kana akka x itti fudhattan fakkeenyaaf akka x itti fudhattan x times x jechuun x square miti ishii kana square godhee jechuudha. X plus 3 isheettu kan asii x plus 3 isheettu kan square godhee factorize yeroo gootan yeroo factorize gootan jechuudha. Factorize yeroo gootan akkuma asirratti argitan ishii tana factorize yeroo gootan Shitana factorize yeroo gootan kana argattu gatii x yeroo asirraa barbaadan x walqixa negative 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun only solution isa tokko qofa qaba jechuudha. Only negative 3 solution kan inni qabu jechuudha. As keessa galchitanii ilaaluu dandeessu. Kan 0 gochuu danda'u iddee kanatti negative 3 qofadha jechuudha asitti. Negative 3 qofaan ala kan 0 godhu hin jiru jechuudha. Lakkoofsa kamu iddee kanatti isa dura laalirratti jechuudha. Bakka isa dura laalirratti lakkoofsa lamatu 8 fi
8 fi negatiiva 2tu 0 godha equation kana jechuudha. Equation kana garuu asirratti immoo tokko qofatu lakkoofsa tokko qofatu. Innis eenyudha? Negative 3 qofatu 0 godha jechuudha bakka kanatti equation kana. Example 2 haalaallu. Example 2 jalqaba maal gootu? Formii kanaan erga keewwattanii formii kanaan keewwattu. Kana jechuun equation kamuu isinii kennamu otoo fakkeenyaaf inni kun step tokkoffaa irra utaaltu maaliif isiniin jedhee step tokkoffaa nu xumuree jira jechuudha yeroo nu kennamayyuu kennamichi. Otoo fakkeenyaaf example 2 kun x square plus 9 otoo jedhee jiraate formii kanaatti kaa'uu qabna jechuudha. Maaliif osoo kanaan nu kennee jiraate maal gootu equal to 0 kan jedhu suniin keewwachuudha qabdu jechuudha. Example 2 kun otoo kanaan nu kennee jiraate isa kana maal gootu isin equal to 0 kan jedhu of biraa qabaachuu qaba. Akkamiin keessusaa jechuudha. x square plus 9 equal to 0 jechuu qabdu jechuudha isin. Equal to 0 jechuudha qabdu jechuudha. Inni kun amma maalla equal to 0 nuun jedhee jira nu kennee jira waan ta'eef step tokkoffaa sun irra taruu dandeessu jechuudha. Sana booda maal gootu kana factorize gootu. Factorize akkamitti gootu? Bifa kanaatiin factorize gootu. Kan yeroo waliin baay'iftan jechuudha dirqama origin equation sun isinii kennuu qaba jechuudha. Yeroo waliin baay'iftan maal ta'a? X square maal ta'a? Negative plus 3x ta'a. 3x. Yeroo sadi baay'isu x yeroo negative 3 baay'isu negative 3 baay'isu meeqaati? X yeroo baay'iftan negative 3x ta'a. Sadi baay'isu ishii kana jechuudha. Negative 3 baay'isu sadi yeroo baay'iftan negative 9 wal qixa 0. Ishiin kun asitti wal balleessiti maal ta'a? X square negative 9 wal qixa 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu original equation keenya nu kennee jira. Yeroo factorize gootan bifa kana argattu isiniin jedhee jira. Kun asirratti isinii kaa'ee jira. Kun asirratti factorize yeroo gootan ida'amni isaa 0 product isaa immoo product yeroo gootan immoo 9 kan isinii kennu 3 fi eenyudha jechuudha. Negative 3 jechuudha. Kana jechuun factorize yeroo gootan akkuma dura fayyadamtanitti fayyadamuu dandeessu. Kana jechuun x hin jiru miti gatiin b. Kana jechuun middle term inni jennu sun as keessa hin jiru. Kana jechuun kan leading coefficient warreen jennuu fi middle term constant term kan jennu jira miti quadratic equation yeroo jennu jechuudha. Isaan kanatu jira. Isaan keessaa middle term hin jiru. Middle term immoo 0 dha jechuudha kana keessatti. Middle term waan hin jirreef 0. Kana jechuun ida'amee 0 kan nu kennuu fi baay'atee kan 9 nu kennu eenyudha jechuudha. Negative 3 fi 3 dha jechuudha. Kanaafuu bifa sanaatiin kan isin deemtan. Yeroo x barbaaddan gatii x barbaaddan 3 fi negative 3 ta'a jechuudha. Yeroo 3 fi negative 3 as keessa galchitan 0 nu kenna jechuudha. 0 nu kenna. Kanaaf nu dhugoomseera bifa kanaatiin kan isin deemtan. Example 3 immoo akkamiin hojjettu? Isa duraa ida'ameet 4 nu kennuu fi baay'atee tokko nu kennu jennee hojjennu miti jechuudha. Maal gootu? Asitti maal tadda godhee jechuudha. Leading coefficient asii ishii kanaati jechuudha. Maaliif ishiin lamaatii olidha leading coefficient ishii asitti jechuudha. Lamaatii ol waan ta'eef akkamiin fayyadamtu? Maal gootu? Leading coefficient kan ishii kamiin baay'iftu jechuudha. Constant numberii kanaan baay'iftu. Constant numberii kanaan baay'iftu jechuudha. Constant numberiidhaan baay'isuudhaan kan isin hojjettan jechuudha. Garaagarummaa inni isa duraarraa qabu kanadha jechuudha. Yeroo hojjettan bifa kanaatiin kan isin hojjettan. Tokko immoo factorization method 1 keessatti ida'amee kan 4 nu kennu baay'atee immoo tokko kan nu kennu jenneeti kan ilaalaa turre. Inni yoo maal ta'edha jechuudha. Yoo leading coefficient isaa yoo tokko ta'edha jechuudha. As yoo tokko ta'edha.
yoo tokkooti ol immoo yoo ta'e 2 3 4 isaan kana yoo ta'e jechuudha. Factorization meter waan dhiifneet 2 fayyadamna jechuudha. Factorization meter 2 kan nuti fayyadamnu. Factorization meter 2 ni jedhu kun yoo leading coefficient isaa jechuudha. Ishiin asii x square jettu kun yoo tokkooti ol ta'e factorization meter 2 fayyadamna jechuudha. Meetira 1 keessatti bifuma sanaa fayyadamna. Garuu garaagarummaa hin qabu. Garaagarummaa inni qabu yoo leading coefficient isaa tokkooti ol yoo ta'e jechuudha. Asitti kunoo maaliif factorization meter 1 hin fayyadamne asitti sila leading coefficient isaa 1dha jettaniit gaaffii isinitti uumuu danda'a. Rakkoon qabu kun maaliif meetira 1dhaanis meetira 2dhaanis yoo fayyadamtan rakkoon qabu jechuudha. Yoo leading coefficient isaa tokko ta'e jechuudha. Meetira haalli ittiin hojjennu isaa tokkumadha. Garuu yoo leading coefficient isaa 2 3 yookiin 4 yoo ta'an jechuudha. Tokkooti ol yoo ta'e kan isin factorization meter 2 kanaan kan isin fayyadamtan kanaafidha. Asirratti kan isiniif fide jechuudha. Factorization meter 2dhaanis meetira 1dhaanis hojjettan garaagarummaa hin qabu jechuudha. Tokkuma kan akkuma dura isiniin jedhe tokkuma kallattii tokkoon hojjetan. Garuu leading coefficient isaa yeroo tokkooti ol ta'u factorization meter 2dhaan hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Akkamitti hojjenna kan jedhuufi walumaan ilaalla ishii kana asitti isin confuse gochuu danda'a. Bifa isinii galuun isiniifan ibsaa jechuudha. Isa kanarratti maaltu adda isa godha? Isa dura akkamitti hojjechaa ture? Ida'amee kan 4 nuu kennuu fi baay'atee kan tokko nuu kennu jennee barbaadaa turre. Amma maal gootu? Ida'amee kan 4 nuu kennuu fi baay'atee kan 4 nuu kennu. Amma maaltu gaaffii isinitti ta'uu danda'a? Akkamitti 4 jechuu dandeenya? Asitti silaa tokkodha jechuu dandeessu. Maal gootu? Asitti leading coefficient ishee asii ilaaltu. Ishee asii kana 4 kana baay'isuu tokko ittiin baay'istu jechuudha. Yeroo kana 4 ta'a asitti. Yeroo leading coefficientiin keenya tokkooti ol ta'u ishii leading coefficient constant numberiidhaan baay'ifna. Yeroo kana 4 ta'a jechuudha asitti. Yeroo leading coefficientiin keenya otoo asitti 3 ta'ee jiraate asiin 3 baay'iftu jechuudha ishii tokko kana. Kanaafuu maal goona? Ida'amee kan 4 nuu kennuuf baay'atee kan 4 nuu kennudha jechuudha. 4 iddoo kamii fuunee leading coefficient kana as dhufneet ittiin baay'ifne jechuudha ishii kanaan. Yeroo kana maal ta'a? Akkamitti hojjettu? 4x square plus 2x plus 2x plus 1 equal to 0. Maal gootu? Ishii kana jechuudha 2x plus 2x maaliif ida'amee kan 4 nuu kennuu fi baay'atee kan 4 nuu kennu 2dha jechuudha. 2 fi 2dha. Kanaafuu ishii kana 2 2x plus 2x jettu jechuudha. Maaliif leading coefficient ishee asiitiin baay'iftan jechuudha. Asii ishii kana argachuudhaaf. Yeroo otoo asitti leading coefficient hin qabu ta'ee as leading coefficient isa 1dha ta'ee ida'amee kan 4 nuu kennuu fi baay'atee kan tokko nuu kennu jechuudhaan hannuta jiru. Amma gaa leading coefficient keenya asitti 4 waan ta'eef maal jenna? Ida'amee kan 4 nuu kennuu fi baay'atee kan 4 nuu kennu jenna jechuudha. 4 eessaa finna? Ishii leading coefficient asiitiin baay'ifna. Sana booda leading coefficient keenya 4 waan ta'eef asitti ishii kanaan baay'ifnee isiniin jedhee jira. Ishii kan adda nuu baafte jechuudha yeroo kanatti. Qixa isa kanaan nuu taate jechuudha ishiin kun. 4x kun asitti 2x plus 2x 4x ta'a. Sana booda maal gootu? Adda baafattu jechuudha. Questionii kana maal gootu? Bakka lamatti adda baafattu. Ishii kana akkasiitii fi bakka kanatti adda baaftu. Akkamitti adda baaftu? 4x square plus 2x plus 2x plus 1 jechuudhaan walqixa 0 jechuudhaan akkasitti kan isin adda baafattanii jechuudha. Bifa kanaatiin adda baafattu. Ishii kana jechuun isa olii kanaa jechuudha. Isa olii kana jechuun immoo kunuunsa original equation kanaa jechuudha. Sana booda maal gootu? Ishii asii kana adda baafattu. Maal gootu? Akkamitti adda baaftu? Factorize gootu ishii asii kana. Ishii asii kana factorize gootu. Akkamitti factorize gootu? Yeroo factorize gootu 2x plus 1 ta'a. 2x plus 1 ta'a. Yeroo ishii kana asii baay'iftan jechuudha. Ishii kam argattu? Ishii kana argattu. Ishii kana jechuun factorize yeroo gootan 4x square plus 2x jechuun ishii kanaadha jechuudha.
Sana booda ishee haftee kana barreeffattu. Plus 1 times 2x plus 1 equal to 0 jettu. Maaliif asii kana 1 times 2x plus 1 yeroo jettani matuma isaa dhufa jechuudha isuma kana. Maaliif anas 1 as kiyyoofattan isa asii kana faana inni kuni 2x plus 1 inni jennu kuni kan ittiin baay'atu qaba. Innis eenyudha? 2x dha. Asittis 2x plus 1 plus 1 inni jedhu kun kan ittiin baay'atu qaba. Eenyu faanadha? 1 dhaan. Maaliif ishii kana faana wal fakkeeffachuuf jechuudha. Ishii asii kana faana wal fakkeeffachuuf asitti 1 faana kan ittiin baay'ifne jechuudha. Sana booda maal goona? 2x plus 1 an jedhu as jira. Isa gamanaa kana bira jira. Isa asii kana bira jira. 2x plus 1 ishiin jettu kun jechuudha. Erga wal fakkaatee jechuudha. Tokko fudhattu as keessaa yookiin isa kana fudhattu yookiin isa gamanaa yookiin isa kana fudhattu. Isa kama fudhannu tokko keessaa fudhattu. Isa asii kanas ni fudhattu jechuudha. Isa baay'isu kanas isa ittiin baay'isnu kanas jechuudha. Kana jechuun nu kun 2x kun isa asii kana baay'isa. 1 kun immoo isa asii kana baay'isa. Ishee asiin kun wal fakkaatti jirtu waan ta'eef la. Isheen kunii fi isheen tun wal fakkaatti jirtu waan ta'eef maal gootu tokko keessaa fudhattu. Asii immoo inni baay'isu kunis asii fi isa asii kana walitti dabarsitu jechuudha. Isa baay'isu kana walitti dabarsitu. Eenyudha asii inni baay'isu kun 2x dha. 2x jettu. Inni baay'isu kun asii immoo eenyudha? 1 dha. Plus 1 jettu. Sana booda eenyuun fudhattu asii as keessaa tokko fudhattu jechuudha. Isa wal fakkaatee kana keessaa tokko fudhattu. Times jettu sammuu ittiin baay'iftu. Maal jedhaa? 2x plus 1 ta'e wal qixa 0. Sana booda erga kan argattani maal gootu? Gatii kan x as keessaa barbaaduun salphaadha jechuudha. As keessaa 2x plus 1 equal to 0. Isa kanas inni kunis akkasuma waan ta'eef kana jechuun square jechuudha. Kana jechuun isa kana baay'isuu ishii kana jechuun square isaati jechuudha. As keessaa isa kana factorize 0 gootan isa kana kan isin argattan ishii kana factorize 0 gootan ishii kana kan argattan jechuudha. Isa kana factorize 0 gootan. Kanaafuu as keessaa ishii kana barbaaduuf jechuudha. Ishii kana keessaa x barbaaduuf 2x plus 1 equal to 0 2x equal to minus 1 ta'a. Sana booda over 2 x qobaatan bifachuuf x equal to negative 1 over 2 ta'a jechuudha. Gatiin x negative 1 over 2 bifa kanaatiin barbaaddu jechuudha. Kan ifa isiniin taane koomentii jalatti koomentii na barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kan irra darbe immoo exercise keessatti ifa isiniif ta'a jechuudha. Ittaan suudhaan immoo maal argina? Exercise 3.11 argina. Solve the following quadratic equation using factorization method. Maaliin hojjenna? Factorization methodidhaan kan nuti hojjennu. Equation asirra jirani. Mee waliin ilaallu. Gaaffiin irra jiru x square plus 10x plus 25 equal to 0 jedha. Kana gaafa hojjennu akkam gootu? Idaamee kan kudhan nu kennu baay'atee kan 25 nu kennu eenyudhaan lakkoofsichi 5 fi 5 dha jechuudha. 5 and 5 kanaafu x factorize 0 goonu jechuudha. Kana jalqaba irratti factorize gootu. Eenyudhaan lakkoofsichi 5 fi 5 dha. 5 x plus 5 times x plus 5 equal to 0. Kana yeroo baay'iftan jechuudha deebi'ee kana nu kenna. Matuma isaa nu kenna jechuudha original location. Sana booda tokkoon x barbaaddu yeroo barbaadda maal ta'a gatiin x plus 5 equal to 0 ta'a kan isa kana. Kan isa kanaas akkasuma 0 kun lamaan isaaniitti waan dhaabattuuf akkasiin hojjettu. Amma sana isa kana jechuudha maal gootu? X plus 5 equal to 0. Kan x isa kana meeqa ta'a? X equal to negative 5. Kan isa kanaas x equal to negative 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu negative 5 kana fuutanii as keessa yeroo galchitan maal ta'a? Walqixa 0 nu kenna jechuudha. Walqixa 0 nu kenna. Ittaan suudhaan immoo biirra kan jiru ilaallu. Idaameet negative 8 baay'eetti 16 kan nu kennu eenyudha? Lakkoofsichi eenyudha jechuudha. Idaameet meeqa nu kenna? Negative 4 nu kenna. Baay'eetti garuu 16 nu kenna.
eenyudhaanni negatiiva 4 fi negatiiva 4. Kanaafuu factorize yeroo goonu x minus 4 times x minus 4 equal to 0 jettu. Sana booda maal ta'a? x minus 4 equal to 0. Akkasumallee hansa kanaas jechuudha x minus 4 equal to 0 jettu. Sana booda xin gatiin x meeqadha? 4 ta'a. Asittis x equal to 4 argattu jechuudha. Gatiin x 4 ta'a. 4 kana fuutanii as keessa yeroo galchitan negative 0 argattu jechuudha. 0 argattu negative hundaa 0 argattu. X 4 saasii argattan kana fuutanii as keessa galchitan jechuudha. Equation kana keessa wal qixa 0 argattu jechuudha. Maal gootu kana factorize gootu. Factorize yeroo gootan akkamiin factorize gootu? X minus q times x plus q equal to 0. Kana yeroo baay'iftan jechuudha. Kana yeroo baay'iftan ishii kana argattu jechuudha. Original equation isaa yeroo factorize gootan. X 0 asirraa barbaadan maal ta'a? X minus 2 equal to 0 fi x plus 2 equal to 0. Gatiin x ishii meeqadha jechuudha? X equal to q fi x equal to negative 2 argattu jechuudha. 2 argattu. Amma gaa yeroo as equation kana fuutanii equation ishii jalqabaa kana keessa yeroo galchitan wal qixa 0 argattu jechuudha. Yeroo sana check isinii ta'a. Gatii isin argattan sun isiniif mirkanaa'a jechuudha. Ittaansuudhaan gaaffii diirra jiru waliin haa ilaallu. Kanammoo maal gootu? Leading coefficient isaa tokkooti ol waan ta'eef asitti sagaleedha waan ta'eef tokkooti ol waan ta'eef maal gootu? Ida'amee kan negatiiva 6 nuu kennuuf baay'atee 9 kan nuu kennu. Maaliif 9 jennee asitti leading coefficient isaa tokkooti ol waan ta'eef jechuudha. Tokkooti ol yeroo ta'u asii leading coefficient fi asii constant number kan waliin baay'ifne jechuudha. Achitti kan nuti argannu jechuudha. Constant number. Kanaafuu maal ta'a? Ida'amee kan negatiiva 6 nuu kennuu fi baay'atee kan 9 nuu kennu. Eenyudhaanni baay'atee kan 9 nuu kennu eenyudha? Negatiiva 3 fi negatiiva 3 jechuudha. Kanaafuu maal gootu jechuudha? 9x square minus 3x minus 3x plus 1 equal to 0. Ishii kana maaliif eessa arganne ishii kana kan adda nuu baaftu ishii kana ida'ameet kan negatiiva 6 nuu kennu baay'atee kan 9 nuu kennu ishii kanarraati kan isa kanarraati kan nuti arganne jechuudha. Ishii kana jechuun immoo adda nuu baastee jechuudha yeroo kanatti. Yeroo akkasitti nuti argannu ida'amee kan negatiiva 6 nuu kennu ida'amee kan negatiiva 6 nuu kennuu fi baay'atee kan 9 nuu kennu lakkoofsicha kan arganne sun ishii kana adda nuu baafte jechuudha. Meeqa jechuudha? Negatiiva 6 kana adda nuu baafti. Erga adda nuu baaftee bifa kanaatiin kan nuti keewwannu isa gara gadii kana jechuun original equation kana jechuudha. Yeroo walitti daatan kan isuma olii kana nuu kenna. Sana booda maal gootu? Equation ishii kana adda baafattu jechuudha. Bakka lamatti adda baafattu. Yeroo akkamiin adda baafattu? 9x square minus 3x jechuudhaan plus jettu ammoo. Sana booda immoo negative 3x plus 1 equal to 0 jettu. Bifa kanaatiin adda baafattu jechuudha. Kana jechuun ishii kanaatii achii fi ishii kanaatii as akkas adda baafattu. Sana booda maal gootu? Ishii kana factorize gootu ishii kana factorize gootu. Ishii kana factorize gootu ishii kana jechuudha. Yeroo factorize gootan akkam ta'a? Negative factorize yeroo gootan maal ta'a jechuudha? Negative 3x plus 1 ishii kana factorize yeroo gootan bifa kana argattu. Kana yeroo kanaan baay'iftan kan argattu. Kana yeroo kanaan baay'iftan negative 3x yeroo kanaan baay'iftan ishii kana argattu. Sana booda erga factorize gootanii maal gootu? Plus 1 negative 3x plus 1 equal to 1 jettu. Maaliif ishii kana 1 dha yeroo baay'iftan matuma isaa waan argattaniif jechuudha. Sana booda maal gootu? Asii wal fakkaatee jira waan ta'eef ishiin kunii fi
ishiin tunii fi ishiin asii kun ishiin ittiin baay'iftan kun jechuudha. Ittiin baay'ifamtu kun jechuudha. Wal fakkaatteetti. Asii immoo ishii kanaa fi ishii kun ishiin asii kun kan ittiin baay'iftanidha jechuudha. Ishiin negative 3x kun kan ittiin baay'iftanidha jechuudha. Ishiin kunis kan ittiin baay'iftanidha jechuudha. Kan irra raabsitanii ittiin baay'iftan. Irra raabsitanii kan ittiin baay'iftan asii ishii kana tokkodha. Asii immoo meeqa jechuudha? Negative 3x dha. Irra baay'iftanii kan irra raabsitanii kan ittiin baay'iftan jechuudha. Yeroo irra raaftanii ittiin baay'iftan ishii kan argattu. Kanaafuu kan irra raabsitanii ittiin baay'iftan iddoo tokkotti fidattu jechuudha. Yeroo kanatti maal ta'a? Negative 3x plus 1 ta'a. Maaliif kan irra raabsitanii ittiin baay'iftan kana jechuudha. Iddoo tokkotti fidattu. Inni kun irra raabsitu jechuudha. Ishii kana asii tokkos ishii kana irra raabsitu. Isa iddoo tokkotti fidattu. Sana booda maal ta'a? Akkasiin iddoo tokkotti erga fidattanii as keessaa ishii kana immoo wal fakkaattee jirti. Ishiin kunii fi ishiin kun wal fakkaattee jirti. Ishiis iddoo tokkotti qabattanii ittiin baay'iftu jechuudha. Sana booda maal ta'a? Negative 3x plus 1 ta'a. Wal qixa 0. Sana booda gatii maalii barbaaddu? Gatii x barbaaddu. Gatii x irraa barbaaduun salphaadha. As keessaa haa barbaadnu. Negative 3x plus 1 equal to 0. Asirraa gatii x barbaaduun salphaadha. Negative 3x equal to negative 1. Gama lamaaniin meeqaan baay'ifna? Negatiivaan baay'ifna. Sana booda negatiivaan bada. Siis negatiivaan bada. 3x equal to 1 tafa. Over 3 jettu. Over 3 jettu. Xin 3dhaan bada. Xin wal qixa 1 over 3 arganna jechuudha. Ishii kana 1 over 3 arganna gatii x. Isa kanas wal fakkaata waan ta'eef gatiin isa kanas meeqa ta'a jechuudha. Kun asitti waan equation isa wal fakkaata waan ta'eef asitti isa kanas wal fakkaata waan ta'eef gatiin isa kanas meeqa ta'a jechuudha. Negative ta'uu ta'an positiivii 1 over 3 ta'a jechuudha. Kan isa kanas kana fakkaata gaaffii inni diirra jiru. Exercise 3.11 kana kan inni fakkaatu kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa haarawaadhaan illee short viidiyootiin isinii hojjechuu danda'a jechuudha. Ittaan sunaan immoo kan waliin ilaallu completing the square meter kan jedhuun walitti deebinaa. Haga sanatti nagaan na tura.